Godina Baalee keessattiin abbootii qabeenyaa dhuunfaan kilaboonni hundaa'an dargaggoota hedduuf madda galii ta'aa jiru. Godina Baalee aanaa Sinaanaattiin kan hundaa'e kilabiin kubbaa miilaa Saambituum namoota dhuunfaan hundaa'uun sochii jajjabeessaa keessa jira. Abbaa qabeenyaa obbo Fiqaaduu Gaaddisaa fi hiriyootni isaa biroo waliin ta'uun bara 2014 kan hundeessan kilabiin kubbaa miilaa Saambituu bara darbirraa eegaluun liigii tokkoffaa Oromiyaa keessattiin hirmaataa jira. Bara 2014 fi 2015 mo'attoota Oromiyaa bara 2016 ammoo liigii tokkoffaa Oromiyaa keessa kan ture kilabichi baranas liigii tokkoffaa Oromiyaaf istaadiyeemii madda walaabuuttiin qophii taasisaa jira. Obbo Fiqaaduu Gaaddisaa fi leenjisaan kilabichaa Kadir Umar kilabichi hundeeffama isaa kaasee jijjiirama fidaa jira jedhan. Namni abbaa qabeenyaa yookiin waa qabaate dargaggeeyyan daandii malee irratti kufanii dargaggeeyyan hojii dhabeeyyii ta'anii mana caatii mana dhugaatii adda addaa kufan isaan sababeeffannee gara ispoortiitti qabuudhaaf kataasisa ofuma kiyyaa yaadeet ijoolleen kun mootummaa irrattis ba'aa akka hin taane ijoollee kana walitti qabuudhaan maallaquma kiyya investii gara biraatti godhuurra ijoollee kanatti investii godha jedhetti ofuma kiyyaa ka'eet gara gochuu danda'ee jira jechuudha. Bara dabree 2016 irratti hirmaannee liigii tokkoffaa Oromiyaa sadarkaa torbaadhaan xumurree isa kana irratti baay'ee tokko gadi fageenyaan hojjennee dargaggeessi keenya iddoon taane olmaan taane akka hin oolle araada garaagaraatiin akka saaxilamne bakka hin taanetti akka hin argamnetti dargaggeessi keenya gara naannoo kanatti wal qabnee hojjetaa turre. Wattoonni kilabichaas bu'aa argatan dubbatu. Saambituu qofaa miti Sinaana qofaa miti Baaleen maqaa waamsisuu danda'ee jira. Dargaggeessi suutii garaagaraa irraa iddoo olmaa hin taane oolurra yaa'u akka inni gama ispoortiitiin carraa garaagaraa akka inni itti oolu waan akkana kana baay'ee tokko carraa guddaa bal'isaa jira. Inni tokkoffaan carraa kubbaa miilaa argannee jirra. Gama biraatiin ammoo tuyyuu araada adda addaa irraa gara kana dhufneetiin kubbaa keessatti hirmaanneetiin ispoortii keessatti hirmaachuun waan guddaadha. Kilabichi humna nama muraasaan imala olaanaa taasisas jedhamee dhoqqee keessatti tireeringii godhuu irraanu namni kun immoo akkasumattuu nu duuka gadi bu'ee har'a keessaa baatan bor keessaa baatan homa takka anatu isinii jira homa takka yaaddeenaa nuun jedhee mataan qaqqabaa ture. Nullee alhamdulillah galanni rabbiin haa ga'uutiin akkuma keessaa baane sillee keessaa baafna kan isallee mul'ifne nu irra caalaa osoo ufiifoon ta'in nama sanii fi nama yeroo rakkinnaa lilmoo nama waraante lilmoo san nama keessaa buqqise agartanii atillee waan isa waraane wayii keessaa buqqisuu qabda waan ta'eef አንድ ትልቅ ክለብ ሊኖረው የሚገባውን ነገር በማሰብ ከቱታ ጀምሮ waan kilabiin cimaa tokko guuttachuu qabu foyituurraa jalqabee dhiyeessii biroos nuuf guutaa jiru waan gaariin waan nuuf taasifamuuf nutis kanatti gammaduun kilabicha deeggaraa jirra. Kilabiin kubbaa miilaa Saambituu dargaggoota ciccimoo kubbaa miilaan sadarkaa olaanaa ga'an horachuuf hojjetaa jira. Gama fuulduraattis nuti akkuma hundooynee as geenne kanatti carraa jirutti fayyadamuudhaan ispoortii gama ta'een chaalenjii hedduu keessa dabarreetiin hamma Pirimeer Liigii Itoophiyaatti ni deemna inni kaayyoo guddaa qabna. Dargaggeessa biyyaa bakka bu'eetiin boru kilaba biyyoota garaagaraa keessatti argamu oomishuudha. Biyyattii bakka bu'ee naannoos bakka bu'ee kan mul'atu dargaggeessa akkasii oomishuu barbaanna karoora keenyatti. Liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiicaa magaalaa Shaashamanneettiin dorgomuu jalattiin kan ramadame kilabichi qophiis taasisaa jira. እንደ ቲም ያለን እቅድ በቃ እዚህ በምንጮትበት ውድድር አሸናፊ መሆን ነው የምንፈልገው። akka kilabaatti kaayyoon qabnu liigii keessatti hirmaannu shaampiyoonii ta'uudha. Bara darbe liigicha keessatti hirmaachuun liigichaan wal barreerra. Barana qabxii caalu galmeessisuuf murkanna. Kilabiin kubbaa miilaa Saambituu fuulduratti akka tarkaanfatuuf deeggarsa barbaachisaa akka taasisan abbaan qabeenyaa kilabichaa obbo Fiqaaduun dubbatan. Ijoollee kan har'aasitti walitti qabnee boruu jalaa galuu osoo hin ta'in ijoolleen kun ispoortiidha. Ispoortiin immoo faayinaansii barbaada. Faayinaansiin abbaan faayinaansii kanaa immoo ana waan ta'eef haga dhumaa haga liigii Itoophiyaa ce'anitti haga isaan mindeeffamanii gara mindaatti ce'anitti ani isaan bira dhaabbachuudhaaf ammas waadaa uummata irrattis galaa. Aanaa Sinaanaa keessattiin bakki oolmaa ispoortii fi dirreen shaakalaa dhabamuun rakkoo akka itti uumes taphattoonni dubbatanii jiru. Kiiloomeetira 14 faanyii asirratti dalagaa jirra. Kanaafuu nuti kaayyoon keenya kaayyoo jijjiiramaati waan ta'eef jijjiirama kanaaf ammoo hanga danda'ameen gargaarsa gama godinaatiin ta'ee akka nuuf raawwatamu hedduu barbaanna. Kilabichi bu'aa caalu akka buusu qaamoleen dhimmi ilaaluu bira dhaabbachuu akka qabanis dhaamameera. Ana qofarratti ilaaluu osoo hin ta'in akkana bira dhaabbattan akka waliin kilaba kana ceesifnu akka dargaggoota kana bira dhaabbannu jechuun ni barbaada.